sirba natti cimee bachi. Walitti dhufuu diigar. Gobareetti qoy qabeeji. Natti cimee tapha. Wow. Akkasi kun akkasitti makiinarra wannaa taphachaa jirti jechuudha. Ibsaadhaaf taphachaa jirti jechuudha. Natti cime jechaa jirtu ishee. Natti cime yaa ibsaa kiyyaa maaloo kootu na dhaqqabii ibsaa kiyyaa lubbuu kiyyaa maaloo na dhaqqabii jettee jechaa jirti jechuudha. Sirbaa fi jirti. Dhugaa hedduutu akka namatti tola rabbi. Maashaallah sin jennee jirra dhugaa rabbi. Akkasii fataa itti. Akkasitti kun sirbaa fi jirtidha. Natti cime jechaa jirti. Dhugaa jaalalli keenya hedduu takka nama inaafsisiisa waaqayyo siraa jiraachisu jidduu keenya hamtuu haa qabu baay'ee tokko dassa nama jedha jechuudha. Ani dhugaa jechuuf ijoollee kana hedduu isaan jaalladha hedduu isaan kabaja jechuudha. Baay'ee tokko baay'ee jechuun bakka waan itti gubatanii fi wallaale malee keessattuu miciyyoota namaa itti isaan gubatan wallaale malee makiin baay'ee nama gaariidha dhugaa dubbachuuf. Nama amantaa namaan arrabsini nama ganda namaan arrabsini nama kabajuudha ishiin jechuudha dhugaa dubbachuudha. Haye ofirraa isa yakkaatee Kuma sadii na galcha. Gobareetti. Filamuka yuma yalo koto. Tinjaladhe mai. Sono link dai. Prego. Thank you. Padendo. Kogal bimba yuma itia zoma. Wow. Maaku sharra dhugaa rabbii maal fakkaatti hedduu bareeddi dhugaa rabbii. Bareeddi dhugaa rabbii. Dhafi sirbaa jirti jechuudha. Ibsaadhaa fi sirba siifa sirba jettee uffata uffattee kun olaa walii bashannanaa jiru jechuudha. Abboo waaqayyoon jaalala akka ijoollee tana lamaanis ni haa kennuushi. Akka ijoollee tana lamaanii jaalala akka maatii fi akka ibsishaa kanas ni haa kennuushi. Maaliif ijoollee fiqirii ijoollee jaalalaa ijoollee fataa zanaa nama gootumee ilaala. Akkasitti amma uummanni kun amma 2700 kun kan ta'u maaliif jaalala isaaniitiif jechuudha. Kanaaf jaalala namaallee waaqayyo isin haa kennu jechuudha. Akkasii isin jedha dhugaa rabbi. Hedduu takka das nama jedhamee la fataa jedhanii dhugaa rabbi uummata akkasitti zanaa. Inni sirbaa isheenis sirbiti. Bakka jaalala jechuun kan akka isaanii lamaanii kana jechuudha lagartanii dhirsaanitti isaanii. Laayiviin nama lamaa seenanii akkasitti sirban das nama jedha jechuudha. Dhugaa uummata qaalii baay'ee tokko das nama jedha jechuudha. Natti tolee jirti ijoolleen tuni. Baay'ee natti tolanii jiru jechuudha. Maakii fi ibsaa waaw. Abboo isin dhiisee haadhumu dhugaa rabbi. Isinuma dhiisee haadhumu. Dhugaa rabbi isinuma dhiisee haadhumu. Rabbi isinuma dhiisee haadhumu. Baay'ee das nama jedha baay'ee namatti toltu waaqayyoon jidduu keessanii hamtuu haa qabu dhugaa jidduu keessanii hamtuu haa qabu maaliif bakka das nama jedhu bakka jaalalli isaanii akka namaa inaafaan qabanii akka namaa waliin lolanii akka namaa waliin namatanii akkatti das nama jedhu jechuudha bakka dhiira jechuun dhiira akkanaati bakka dhiira jechuun illee dhiira akka ibsaa kana bakka waaqayyoon dhiira akkanaa kanas ni haa kennu.
وربي يرمى كناسني هاكين ولا agartee akkatti siniitii ofii wajjin fataa zanaa jedhe oduu tokkotti ninti kee maal goota akkasitti irra baaste laayivii irra baastee wajji sirbita laayivii irra baastee wajji horgosita akkas waan akkasii jedhuun himettani innaa ijoolleen tun lamaan garuu akkasitti dhimma kan qabanii miti jechuudha isaaf sirbaarti waan ta'e akkasi kun dhugaa rabbi ijoollee fiqiriidha akka ijoollee walumaa galatti ijoollee fiqirii isaa ijoollee fiqirii ijoollee fiqiriiti akkanumatti umurii dheeraa waaqayyo isinii haa taasisu akkasuma ijoollee hawwitan immoo abbaa manaa akka ibsaa fi maatii kana rabbi isinii haa kennu nuufillee nu haa kennu akka ibsaa fi akka maatii kana jechuudha bakka akkasitti dhaaffataa wajjin jettee fataa zanaa jettee bakka wajjin fataa si godhe jechuudha meela akkas eenyu tamma olaanee tokko tammala akkas ta'e micayyoo wajjin maraate akkas ta'e jedhanii amma islaama qaaballeessu jechuudha sii galee garummoo inni kunoo akkanatti fataa goosisaa jira jechuudha annaa meelaan akkatti isaan das nama jedhan dhugaa gooftaa namatti toltu hedduu takka dhugaa galatuuma akkana baqa yoo sirban akka maakii fi ibsisaa kanatti baqa yoo jaarsallee qabaatan jaarsa akka maakii fi ibsaa kana rabbi isinii haa kennu sin jedha ka waan biraa waan nan jedhuun qabu rabbi jaalala akka ibsaatii fi akka maakii kana isinii haa kennu faaxoochee keenya dhugaa rabbi isinii jedha faaxoochee keenya jaalala akka maakii fi ibsaa kana isinii haa kennu dhageessanii waa akkatti dasnoo jedhu kana kunuudha jaalala jechuun kan akka isaanii kana dhugaa rabbi ati maaliif suuqanniree filaadhamamaa suuqatu akkasitti fakkaatee miti yoo sun gurgurudha Una argee jedha kun kan jedhamu warra komentii kan dadhabnee bara laala akkatti isaa sirbamedha akkatti isaan dasna jedha bakka wal fataa godhan jechuudha baram wal fataa godhanii jechuudha walumaa galatti wal fataa godhaniidha Sinigalte wal fataa godhan bakka akkana bakka das nama jedhu das nama jedhu dhugaa rabbi hedduu takkaana das nama garuu natti tolanii jiru naaf taatanii jirtan waaqayyoon umrii keessa isiniif haa dheeressu wajji isin haa jiraachisu hamtuu jidduu keessanii haa qabu dhugaa rabbi bakka akkasi kunudha wayyoo odoo wal bira odoo si bira jiraattee ibsa akkas goote himmaa hedduu natti tola dhugaa rabbi dhugaa rabbi hedduu takka das nama jedha waaqa rabbi das nama jedha bakkatti namatti tolu dhugaa rabbi waaqayyo umrii keessa yaa dheeressu aboo waan biraa maal jennare isuma isiniif dhaabna malee umrii keessa waaqayyo isiniif haa dheeressu dhugaa waaqayyo jechuudha ijoollee garramiidha bara Wow.